Wareegama artist Haacaaluu Hundeessaa booda muuziqaan Oromoo laafa jedhamee sodaatamus bifa haarawaan aartii biyyatti weeraraa jira jedha gabaasni Guyyoo Waariyoo qopheesse. Keekiyyaa badhaadhaatti hanga Galaanaa Gaaromsaa Ittiiqaa Tafariyaan Galeencoo Gammachuu artistoonni hedduun hojii haarawaan uummatatti hamilee horaa jiru. Gaafiif deebii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork taname humtamshanii Facebook live daawwachuun riikoordii haaraa obbaaf turdofe torbe tokkoon booda waxabajji gaaf 29 bar 2020 oduun akkan jette dhaga'amne. Misaayilli Oromoo Haacaaluu Hundeessaa boonsaa rasaas dabaaf cubbuutiin waraana mundu'aaf jilbeeffate. Oromoon dhukkubsate muuziqaa isaallee lafti dukkanoofte. Eebbisa addunyaa Usmaayyoo Muusaa jireenyeef daadhii galaane. Ittaansuun Haacaaluu Hundeessaa kanyaatti qa'ee maccaaf tuulama Finfinneen abba lafa Oromoo that may have cost the interviewee his life and the Prime Minister whose reputation has suffered along with the country. Ilma qaalii hadhabuu mati Oromoo mohum dhibbatamaan dhiibame manidhaa yoo gooraam baay'een ijjeefamoon gameeyyi hedduu hasaama muuziqaan Oromooleen haleellar dhaqqabdeen gaggabe du'aaf horreesse yookaan du'anii dhabamuu ta'uu baatti immoo biyya nyaatanii ka'uun hiree weellistoota Oromoo taate jilamaan booda keekiyyaa dhukaase ilmi dhiira sabaaftuu barraaqa. Dinagdee nu cabsu soodareerramma hayyuu keenya hidhaa hin barbaannu citaa. Adda medura amantina fura walinyanu dida tokuma wafida nadinyanu fura gabruma tumura inkamnu kulkulchu alaganu bu'a qeerroof qarree coomsaa walgarre faffacaati amma wanjee ture lamma jechuun ka gaafat mucaan tuulama keekiyya badhaadhaa shanee fi abaa'oo OLF fi kaafaa'oo hin barreen kabartuu Oromoodha martu jechuun tokkummaa laabse. Oromoonni alaaf kee jiran gammadanii YouTube weeraruun sirbichi namoota miiliyoona 4 oliitiin daawwata. Hateessuma jibbit lafa haate sitti sirbeet galma dhugaa weelluun mucaa mataa yuubatti fufuun Itoophiyaa maraacheeti. Barwanni hunduurri dibaayin fudhatin jechuun uummata fincilsiisa abbaan saaqi saanqaa baalli Galaana Gaaromsaa dabarsuun muuziqaa Oromoo du'a haasa'an birra walagaarra marroon ta gurba jaala Haacaaluu Hundeessaa taate. Ijoollee biyyaa gootii gugurraa mataan furaa eenyuun alee maaliir buungaa duraa. Otoo birbirsee jiru maaltu faarsame jiree anin beeku guddaan gaafa Afrikaa Oromoo koomitire. Oromiyaa mitire sirna gadaa mitire haqa Oromummaa mitire. Adoo birbirsi jiru maalta faarsi micirree guddaan gaafa Afrikaa Oromoo koomitire jechuun ka gaafat galoon barcuma duwwaa agarsiisuun birraa beellam qabate piipii waccisiise. Bum muuziqaan Oromoo dammaqe baroode dhiichisuu YouTube irra riikoordiin haarawii galmaa'e. Obsii dangaa darbu qaba harki bokkuu qabe boodees numa qaba. Atu sirata situ dadaba obsinera inkamnu kulkulchu alaganu bulchu nuaramoda alaganu bulchu dubbiin muuziqaa Oromooleen sarbees qiyaamaa ta'uun qabaa dhaqanii dadhabaan Leencoo Gammachuu ijoollee Vision Entertainment dubbisuu marroon tiyya beellamnaa qabaa jedhe waraan gaade sagali dhaabuun gam iluurra hageerar mucaan qallaan immoo ilu abba boora fardi boor jechuun bosona mazoon fakkaata keessa maddeeseese sirbi malee. Noobeli hidhati zinnaar addunyaan dhoowwatti doolara biyyatti fonqolcha ayyaanni diinagde butuchu waraanni filannoo uggura mixeessi hidhanno duudu dargaggeessi jeneraal artisti Haacaaluu guma goota shirrina waal kajedha keekiyyaan itti deebisuun roob deebiise. Labsiin hootee qottee fakkeenyaa biqiltuu kan dursu nageenyaa hamba'aan olee calaqqootii dirmamuu qabna sirna mootii.
Amboo keessa lolaqaata shaggargay mataan abbaalleeyyoo dulma jiran badu maqaan akkuma inni jedhe. Du'a Caaluutiin booda muuziqaan Oromoo obboleeyyana Caaluu ilmaan Oromoo qaaliin kunuunfame dagaaguun dachee raasuu jira. Barcumaan duwwaan galaana gaaromsaatiin fardi duwwaan immoo keekiyya badhaadhaatiin Itoophiyaan raasuun hirriib dhowwuu jiran. Warra waatuutti sirbuuyaa